Waan baay'ee nama gaddisiisu akkasuma mootuu hamilee namaa cabsu obboleessi Saayidoo gurbaan sun baay'ee baadhagellee ture baay'ee bakka yaani jechuun karantaan Sumayyaatti dhiyaate mucatii Saayidoo hangafa Jamiila. Jamiila sirba amma Shukrii Jamaal baasanis sirbi Jamiila. Mucattii kana mootuyyuu gurbichi itti dhaqee ilaalchaaf kan dhaqee jalaa fudhatee amma mootuyyuu gaafii inni dhiyeesse mana kee akka maqaa ayyuutiitti zoorsitu ajaa'iba rabbii bare namni kun maal jechuudha. Ashoo maarka fuuna jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii jechaan illee naga goota alhamdulillah galata rabbii irramoota viidiyoon isin qabadde dhufe waa'ee Jamiilaa yookiin immoo mucattii Saayidoo jala obboleessi Saayidoo Sumaya jala Jamiilaa hate bakka geesse dhabamee jira jechuudha. Yeroo ammaa diina caala wajjin gala. Jamiilaan ka'een nuti. Daa'ima kana miidhuudhaaf immoo jiraachisuudhaaf ajjeesuudhaaf immoo jiraachisuudhaaf daa'imni haadha malee hin turtu. Saayidoon hin wallaale. Saayidoon odoo haadha ijoollee lachinuu Sumayyaan itti kennite haadharraa fudhatu. Sababni isaallee ilmoon haadha malee hin turtu. Gurbaan immoo durriyyee kan jedhamu kaakkisaa kan jedhamu itti fixaan beeksisa akkanumatti iyyuu mee ilaalaa. Kanaaf immoo akkamitti ayyuu deeggara? Maali wanni inni ayyuu deeggaruuf? Dhugaan isiniin jedhaa bara. Namni kenna hin jiru. Haati sun akkam taati? Akkamitti Sumayyaan ayyuu irratti waan kana raawwatte kan jedhu Jamiilaa hatee jechuudha. Jamiilaa hatee gaafii akkamii gaafata? Maqaa mana ayyuutitti jijjiira. Akkamitti abbaa kiyya? Saayidoon bara malee tashkarakaree dhufa. Tirasferkeetii moo maali tikeetti murateen dhufa bara. Fakkeenyaaf hin dhufa. Garuu immoo ani kanatti kan ajaa'iba natti namnumti kenna kun hamma yoomii yaada? Sammuun isaa hamma yoomii? Ajaa'iba rabbiiti bara. Waan nama ajaa'ibu. Kanaaf yommuu Sumayyaan baay'ee cinqabtee jirti. Jamiilaan immoo akka Sumayyaadhaaf deebitu. Sumayyaa jechuun nama gaariidha. Sumayyaa namni jiru bakki inni seenu seentee fudhama kana fudhachuu hin dandeetti. Karaalee garaagaraa namoota hedduu beekte waan ta'eef. Garuu immoo inni hadha ayyuudhaaf jedhee har'a daa'imatti taphatu maal jechuudha daa'ima isaatti taphatu. Saayidoof yaadetti immoo mana isaan ofii isaatii fudhatu yaadetti immoo maal jechuudha. Subhaanallah qinte yaa rabbi. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu hedduu takka hamilee nama cabsaa waan hamilee nama cabsu waan hin fakkaanne maaliif fakkeessu waan hin taane maaliif hin ta'a jedhamu. Inni eenyu yaadetti Saayidoo yaadamu daa'ima sanii yaada. Miidhaa daa'imni sun haalaan addaan baatee hin beektu maal keessa jirti halkan akkamitti maal nyaatti maal dhugdi yoo illikii Saayidoo irraa qabaate daa'ima maal godha? Har'a ayyuun daa'ima san fuutee rarraasuu dandeetti. Ayyuun gurbaa kana jalaa fuutee dho'isuu dandeetti. Waa hicciitii hedduutu jira jechuudha. Ayyuun har'a illikii Sumayyaa bahuuf daa'ima isaa kana fuutee waan feete godhuu dandeetti. Hin argine jechuu baadiyyaa galchuu danda'a. Cinquu danda'a sammuu isii jechuudha. Daa'imni immoo biyya Arabaatti guddate cinqaa hin dandeettu. Dhugaan isiniin jedha ijoolleen biyya Arabaatti guddate cinqaa hin dandeettu. Ani kana ajaa'ibe akkamitti sammuu gurbaan immoo jedhe muktaar. Gurbaan immoo badaadha jedhe. Aramanii wayina fakkaata. Hin beeksisa akkanumatti jechuudha dantaan qabu. Kanaaf har'a eenyu yaadetiniini eenyuuf yaadee waan akkasii dalagaa eenyuuf yaadetiniini dhugaa rabbii hedduu takka namatti ulfaata. Baay'ee ulfaataadha. Ala kulli haal wallahi rabbiin haa laafisu Saayidoodhaaf jechuudha. Saayidoodhaaf rabbiin haa laafisu. Rabbiin khayrii haa taasisu. Inshaallah khayriima. Jamiilaan mootuyyuu miidhaaf deema malee isii jaalalaaf. Isii jaalatee fuudhuun deemu mallaqa irratti barbaada. Saayidoo irraa mallaqa barbaada. Isarraa mallaqa barbaada. Saayidoo mallaqa qabu jedhanii ayyuun isa jireenya Saayidoo gonkutti diidee jirti. Jireenyi Saayidoo bittinnaa'ee jira. Jireenyi Saayidoo jiruu maraatu akkuma inni jedhe san ofiinuu maraatuuf deema jechuudha. Ofiin maraatuuf deema dhugaa rabbi. Ani gaafa laalu gaafa viidiyoo isaanii laalu dhugumatti Saayidoo nama maraate ara nama tokko sammuun isaa dhugaa sammuu gaariidha. Sammuu Saayidoo sammuu gaariidha. Sammuu gaarii qabaachuu jechuun sammuu akka isaa kana. Addunyaa kana weeraraa kan jiru mallaqaan kan taphachaa jiru ifaajee waggaa tokko keessatti miiliyoona meeqa akka baasaa jiru isatu beeka.
Garuu mootuyyuu namittiin itti dhuftetu musiibaan itti dhufte. Dhugumatti walla ittuu allafaa jiru. Musiibaan isiin qabattee dhufte musiibaa daangaa dabarfataa. Subhaanallah. Yaa Rabbi kiyya waan hin taane nurraa qabu. Yaa Rabbi waan ta'an nutti qabu. Yaa Rabbi ummata akkana mujrima akira irraa naqabu. Mujrim. Isin galee wallaahi mujrima jechuudha. Intalli amma mana isaa seentetu intala balaa, intala musiibaa, intala gaanni isii hin cinne, intala balaan deemtu. Sayidoon balaa ofumaa harka isaatiin fuudhee ofitti seensise. Agartanii? Bara baranaa jechuudha. Bara baranaa addunyaan kan ittiin wal jalaa miidiyaan fuudhaa jiru maali waa'ee sayidoo. Bakka waa'ee sayidoo malee waa'een biraa hin jiru. Sayidoo Sumayyaa aayyuu bichaadha. Miidiyaan bara kanaa jechuun wallaahi billaahi. Ji'a meeqa faga deemnu kana waa'ee sayidoo Sumayyaa bichaadha. Illikiin akka dhoqqee keessa isa seensisu. Odoo gaafa san isin barakina san dhuudallee hin duutu. Bilaashi isaa waan hin taane keessa seenee laaqee har'a bultii isaa qabeenyi isaa itti taphataa jira. Aayyuu itti taphataa jira qabeenya isaatiif tokkoffaa namni biraa taphataa jiru. Sayidoon mallaqa qaba jetti miidiyaa irratti ol baatee haasofte. Sayidoon mallaqa akkaawuntii Oromiyaa qaba, Nigdi baankii qaba, Awaash baankii qaba, Abisiiniyaa qaba, Mixanbiyoo qaba, Daash baankii. Kuni sayidoo ajjeesii boolla keessa ajjeefte. Yookiin obboleeyyan isaan beekan hiciitii isaa kana. Namni amma addunyaa irratti kan isa beeku abbaa qabeenyaatiin beeka. Abbaa qabeenyaa kana isin namni dhokatee jiraata isin miidiyaa irratti beeksifte. Miidiyaa irratti beeksifte isa ajjeesisiifte. Haganaan biyya ambaa jiraa baraara malee biyya keessa jiraate akkana jedhame hin taa'u. Takki siiriitti godhama, takki hin maraachan, takki qullaa dhoofsisan. Bakka amma qullaa ofuu kaate jechuudha. Hayyuun sayidoo qullaa ofuu kaate. Ufii nama mallaqa jaalatu. Sii galee isinii galee. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Wallaahi nama dhiba. Duuta akkatti nama dhiba wallaahi dhasii. Subhaanallah intala gaalaa, intala balaa, intala falfalaa takka isii argeen beeku. Intala balaan irraa citeen beekne isii malee argeen beeku. Rabbiin mee obboleeyyan keenya rabbiin dhalaa akkana warroonni dhiiraa rabbiin dhalaa akkana isin seessi. Dhalaa gaanaa, dhalaa falfalaan deemtu rabbi isinitti hin qabe. Intala balaan deemtu rabbi. Barka du'aayee namoonni duraan godhan sun warroon abbootiin keenya kaakayyoonni keenya godhan sun duraan akkana. Ila laalaa tokkoffaa rabbiin maal jedhanii du'aayee godhan. Rabbiin intala kal'oo faallaa isinitti hin qabin jedha. Aamin jedha. Rabbiin ilma kal'oo faallaa sitti hin qabin jedhan. Aamin jedha. Isinii galee kana jechuudha. Intala kal'oo faallaa jechuun akka aayyutti. Musiibaa seenaa jira barama. Viidiyoo kiyya asumarratti dhaaba. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deemnutti laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Ani mootuu jedheen beeku. Baay'ee.